Video amma hojii marra kanarratti barnee agartan osoo shaararra hojjaanu osoo karaa gubbaa hojjaanu furmaatila barbaannenne bar nu harkatti uuta godhanii bar ajjeesanii bar laafadha isaanii aboo xilaata keenya nubbute xilaanni bicaa baar gartee bicaa baar gartee ajjeesu raatee mee baar kami mee balloon kami maaltu fide isaan gara keessa duraan waan balleessa waan duraan hagaraan jiru gartee wajji wal goota. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan hordoftaa fi kabajamtoota keenya akkam nagii qabdan jirtanii baga jiraattan jecha nutis jirra alhamdulillah kunoo bakkuma jirtanitti salaamtaan tiyya to'onni irraa madditee isin bira haala qabdu jechaati bakkuma jirtanitti ga salaamtaan tiyya to'onni irraa madditee isin bira haala qabdu jecha arraan tana fatiyaa maal qabattee nu dhufte jettan arraan tana oduu gammachuu illee hin qabu oduu gaddaati garuu alhamdulillah rabbil alamin balaa rabbiin oolchee maal jechuun barbaade arraan tana balloo fi gololchaatu formaatee ballootu formaatee bakka jirtuun tuxisaa dhageetiin jira bahar koottu nuyaasi formaatee sallaalla jaanii akkuma manaa bahanitti kunoo gaddaan dhufanii gaddi sammaana jettan dhugaa khayrii yaadanii san formaatee san namoonni beektanii rakkoo keessa rakkoo hamtuu keessa jirti rakkoo caaltullee san ta'in rakkoon tokko waan nuti rakkoo keessa jira garuu keenya daranitu kan formaateetu hammaateeti akkasitti bakkee jirtu tuxisaa dhageejee balloonis dhufee gololchaa wajjin bahaaris walumaan isii barbaada kutanii yeroo dhufan garuu gammachuun hin dhufne gaddaan dhufanii formaateellee hin agarree akkana dhufan akka hedduu nama mararuu nama rifachiisu maali yoo jettan arabaattume karaa irratti akkuma karuma deemu jirraa jedhanii kunoo arabni nu afaan bahee wallollee bahaaris tokko dhahee sababa sanitti arabni katumuu ta'e jechuudha. Arraan tana isaanii formaatee baasnaa formaatee laallaa jedhanii deemanii karaa irratti arabni afaan bahee dubbii kadhatee bahaaris takka lama hojii deddeeffannaan bahaaris takka ni dho'ee tokko dho'inaan isaanis balloo fi gololchaa bahaaris hin hafne tumamanii garuu omaatii miti dhiira garuu eenyu tumsise eenyu tumsise bahaarii fi balloo fi diina biraa kam qaban namoonni beektan diina isaanii ani amaqqaa'ii malee kan hin jiru kan takka illee hin jiru amaqqaa'ii fi najjaash arraan tana manni kun formaatii baasna jaanii manaa gabba'uu isaanii karaa irratti arabni isaan qunnamee arabni isaan qabu san maali arabnis akka isaan qabeessan araba nagayaan deemuu miti dubbumaan dhufan yaa'ii eegalanii jechuu kiyya isaan nagayaan karaa deemuu jiru. Namatti bitan ani amma maqaa'if najjaash malee namni biraa ni jira jee yaadu hordoftaaf daawwattoota kiyya adawwii biraan qaban ree adawwii baariif balloo maqaa'if najjaash malee kadir malee eenyu jira kadir kayidaa mana kana keessa jiru maqaa'i najjaash dhaggeeffadha dhiirummaa teessaniitu nama gadda ol baatanii dhaadattanii dhiirummaadhaa tun maa isinummaan dhiira taatan harkatti illaatina diinamaatti bittan yoo dhiirummaa qabaattan isinummaan harka keessan maatti hin ga'ina diinamaatti bittan diinni kun rahmata akka qabne ni beektan warra biyya tanaati ni beektan maallaqaan akka fedhan ol godhuu ni danda'an dila kana namni akkamiin naasuu namaa dhabe dhiirummaan bara akkuma afaanii miidiyaarra ol baatanii bakka jettanii kanaa miti maa harka keessan tillaatina maa namatti bittan garuu amaqqaa'ii dhaggeeffadhu bineensa gowwaa kana dhaggeeffadhu ati numa gowwaa immoo ati silattuu waan isin ijoollee hin qabu inshaallah bismillah amaqqaa'ii atis ni harkata harka kee ni harkattatama silaa dhiirummaa kee hin gadda akkasitti bahar jettee barra jettisan maa harka keetiin hin laatiin dhiira taatu dhiira akka keetiiti dhiira akka isaaniiti atis falii dhiira gaambeenya maatti laatiin harka maa namatti bitta bineensaati bineensallee bineensa yahudaa dila kana maal si godhe balloo maal si godhe dila kana diinummaa dila kana maal si godhan mee naa himi waan isaan si godhan maaltu jira jettanii arabatti bituu eegaltanii ammaas dhiirummaan teessanii isa kutteeree katti dhaadattan san maa isinummaa karaarra bayaatanii hin eeggatina badala arabatti bitanii yahudoota ummata bineensa isin namaa mitiyu
Garuu inshaallah amma bahar hordoftaaf daawwattoota kiyya isaa fi balloollee tumamanii garuu bahar amma hakimallee isin geessa jenna didee ciisu jira hangan kafaladdu hakima takka hin dhaqu jee akkanatti aaree taa'u jira mana kaan keessa jira garuu yoo akka kun bareedaa taate warra nadhoon ergattu nadhoon mana teessee isin ergatti warra jaartiin ergattu bari isin dhiirummaa keessa hin jirtani ummata maal isin waan isin jiruun beekwani maquma waan qabdan dhalaatti hin jirtani dhiiratti hin jirtani isin warra dhalaan ergattu warra mulukaan ergattu tatteessee isin ajajjiimi warra mulukaan ergattu hunda dhiirummaa seetan amma akkana ta'uun carqii hunda hin gaddaa akka waattanii beektanii amma immoo hidhaa baatanii ammas duuta arraqa keessan eegaltan numa deebitan inshaallah bakkuma irraa baatan kana ni deebitan kana sammuutti madda ammoo numa deebitan inshaallah izni rabbiiti haay dila kana maali hammeenyi araba nama tumsisuun jechuun maal jechuudha ummata yahudaa keessanii karaarra baastaniiti ijoollee tumsan garuu ulee keessanirraas ni hafan bal'oo fi baar inshaallah bizindaa godolchaas ni hafan ulee keessanirra homaan ta'an uleen waa takka naman gootu hamtu bira rabbiin irraa qabee jira uleen waa takka hin gootu garuu isinimatti hamtu immoo najjaashii fi amaqaayii isinimatti hamtu gadda akka dhalataas teessanii akkasii way waattanii kaanfaa solloqaan akka inni goggodhatu way dhiirummaa teessantanii aboo ummata mulukaan ajajju kaanis carqiin akka inni godhatu gadda manuma kana teessee akka waatu ni beeka arra ol gabbaastanii nama tumsistanii tika araba bittanii sila dhiirummaa qabaatu humna qabaatu maaliif harka keessaniin tumina arra isiniifin saniif wayyaa wayi silaa tumtan wayyaa'u maaliif dhiiraaf dira wal fahamtanii rakkoon qabu garuu alagaa itti bittanii arra isaan tumsisuu keessan kan qabaddaa ta'an guyyaa akkasumaaf deebitu teessi inshaallah biznillah sodaa keessan sodaa'u nama qaceelchuun sodumaa'u dhiira silaa taatan sodaa silaa qabaatu bahariin sodaaddu balloon sodaaddu duba maal jechuudha ree kun teessanii namatti ergachuun jechuun maal jechuudha ree sodumaa ree tunis sodaa jaamtu yeroo waan biraan jaamtu akkasii hordoftaaf daawwattoota kiyya amma ani waan hin dubbachuu barbaade isaanumaaf hin dhaamsadhaamuu barbaada arra harka diinaatiin isaan tumsisanii borus harki ni deebi'a isaan harka diinaaf isin akka isin gocha isin irratti raawwattan kanaan raamtana agartanii hidhaa isin naqan seeratti isin dhiyeessanii malee waan biraa waan isin godhan qabu sanuu dalagaa keessan hojii teessaniitu bakkeessanii isin geesseessan garuu isin raamtana nama maallaqaan bittanii karaa irratti isaan dhiyeessanii tumsisuu jechuun wal arkuu teenya eega bakkee tana geesse dubbiin teessan eega bakkee tana geesse ganaa kalas waan takka hin jiru dubbiin bakkee lubbuu geesse jirti jechuudha dubbiin bakkee lubbuu geesse arraan tana alagaan tun naasuun qabdu yoo akka godhanii rabbiin hin godhini yoo akka ta'an ummanni kun isinumaatu nyaachise jechuudha garuu dubbiin bakkee lubbuu dhaqxee jirti amaqaayi najjaash najiisa dhaggeeffadhaa isin lachuu bakkee baatan hin qabdan immoo bakkee takkan baatan gadda yaa baatan guyyaa lama kunoo har'a gocha kana raawwattanii ummata wasaka hunda wal garraa bal'inatti wal garra eega bakkee lubbuu geesse egaa amma tapha nagaa eegaltanii jirtan isiin baasaa seetan gaddaas teessee naddichaa akka nadhoo wayiwaattaa waan bocola hunda nagartan isin lachuu ummata ergamaa mulukaa kan mulukaan olii gadi ooftu nadhoolleen geessanii mulukaan tanadhoo olii gadi sin oofu jirti bakkee teessee ummata dhamaa ummata jaanjoo dhiira taatan maa mana dhiftanii tumina ni beektan mana gadaas itti hidhamtanii itti ho'iwaachuu turtan maa mana dhiftanii tumina yookaan karaa irratti eeggatanii maa isummaan harkatti laatina maa diina tumsistan dhiirummaan jaam sodaa bar sodaa laafan ummata sodaataa hunda ummata mulukaa biraa taasisanii afaan banuu malee waan biraa faayidaa hin qabne mulukuma cinaa ta'a muluka dhaqi ammaan tanee fatee haraa kafaluu baatte maan ergin maan dhufiin mulukaan manaan jira maan ergin siniika dhamaa ummata jazbaa akka olii mulukaa mana si dhufee gadda maan hin tu'i mana sitti hayyee dhaqi fatee haraa kafali jetteen maan ittiin dhufirre isin eegu jira maan dhufiin
Anduutun taane namni mana kiyya dhufee egaa yoo waan godhe hin barbaadu isin yoo waan tuffadheetiin dhiise garuu eega mana na qajeelte mee isummaan nama taatu ana dhuftume ayyee yaa bocola yaa sanuu mulukaan akka nama dhiiratti deemfatee har'aa kafaladhu bofatee nama duutu seetee uummata du'a isin bar du'aadha nagumaan dhaabbatanii deddeemtamanii du'aa bar uummata sammuun isaanii wayin bitamee deddeemu bar isin meeshaa hunda nama olii gati isin oofaa bar uummata siriin dhamaastee hunda dhamaa hunda fatiyaa fi balloo fi baar dhamaasaa jirtan ifiifuu dhamaatanii jirtaniif laalame uummata keef laala uummata carqii kaanis garaa guddisee uummata maallaqa haraamiin waa nyaachaa garaa hunda baastee hunda garaa guddisee bahar fatiyaa jechaan olina wallahi ati kophee baariin geessu akkam jetta kophee baariin geessan sillachuu ummata wantiin wallaalchite hunda dhamaatu hunda ifii fi wallaalchitanii jirtaniif laalameef maraa ififuu isin dhamaatan yoo nama dhamaasna jettanii deddeemtan ififuu dhamaatanii jirtan maaliyyaa nama dhamaastanii isin waan akka keessanii nama dhamaasa waan garaa guddaa hunda waan sammuun garaa wallaalchisee hunda isin bar garaatu isin bituu jira ummata sammuun qabne sammuutti yaaddan sanuun qabdan isin bahar balloo kophee isaanii hin geessan akka biraa laaltan kophee isaanii hin geessan kophee baarii fi balloo kabajaa qaban baarii fi balloon jechuun ummata dhamaa jazbaa hunda ummata sammuun qabne isin yaaddanii bara nagumaan kalas nyaattanii dhugdanii garaa guddistanii deemu namatti shira yaadu hangasuma waan isin yaaddan ati immoo kiyyaa solloqaa najaash baana najaat yaa nadhicha muluukaa miti atummaan akkottume muluukaan ergin muluukaa dhiisuu meeshaa ta'etime muluuka dhaqifatee irraa kafali jaansanuu akka nama dhiiraaf godhin hadhoon wallaahi waan hin jiruun beeku ani asan afaan kiyya kana isin dubbachuun barbaadu maaliif tuffadhee isin dhiise garuu yeroo nam tuffatee isin dhiise gocha akkanaan nama dhuftaniisi dhiira taatu muluukaa samii natti ergi isimmaan mee onnee qabaattaa dhuftu balbala kiyyaa qabattu kuna maaliif seetan isaa isin namni isin tuffatee isin dhiise isin wajii waliin qixxaannu nuti ilmaan guddifannaa hojii qabna jennee isin dhiisnaa maaliif seetan lubbuun laannamuu baati sagalee dhalate tamaa lubbuun tokkuma lubbuun caaltu amma nama naaddeessina dirqi nama naaddeessina barbaada kiyya qabdaa kunoo kootu mana kiyya kabeetu jaanjoo muluukaa maalimituunis jaanjoo akka ta'e amma jaarsaaf jaartiin madda takka irraa waraabamanii jette Oromoon dhugumaa wooma akka walii takka irraa wayyaa qabdu lachuu wooma akka waliiti waan sammuu hin qabne hunda jaarsi jallanan jaartiin xiqqoo wayyaa taati isaan lameen jalloo akka walii garuu gocha keessan kaarraa tan hin dagatiin atama nuti xiqqoo Oromoodha saba takka jennee wal qusachuu jirra garuu dirqeen mana haddaan keessaa fiddanii jirtan amma wal qusachuu jira ganaa wal qusachuun hin jirtu egaa akkana eegaltan isinumaa hoyyaa na fakkaatti isinumarraa hamtu na fakkaatti isinitti hamtu immoo egaa akkana galtanii baantanii najaash isinitti hamtu uleen nama najjeestu alhamdulillah bahanii fayyaa qaban tumamanii aadi haakima illee ni geessaa jettee nadite baaris hangan kafaladhu haakima san hunda kujjee nadite tumaman dhugaa haatuman arabni ummata kana waan gajaltan isinis ni beektan ummanni kun gowwaadha akka nama godhanis hin beekan ummata yahudaa akka keessanii gajaltan isinuuf laallattanii ummata akka keessanii horii gajaltan ummata bitamtoota isinis nama bituu eegaltanii wal faamna kana dirree ballotti wal faamna najaash amaqaay ummata bineensa ummata garaa yaadu sammuun yaaddan garaa yaaddan barin ummata garaa wal faamna inshaallah bismillah ordoftaaf daawwattoota kee hedduu miira keessaan galee maaliif arraan tana saba tokko isaan kun obboleeyyan jaaniin gadda hojii nyaatu turani obbolummaa maal beekan tanen yahudaan akka fedhillee wal godhan akkamiin namni diinatti nama kanna akkani diina nama bita akkamitti har'a gololchaa fi bahaarii fi balloo akkamitti tumsan isaan ifi maantu miliyoo dhiira ta'an maan diinatti bitan dhiirummaa qabaatanis akkuma isaan dhiira isaanis maantu minifiif garuu isaanumatti hamtu na fakkaate egaa akkana eegalan tapha akkana eegaltamoo wal argarraa inshaallah bismillah hordoftaaf daawwattoota kiyya rabbiillee baasee jira garuu ani gocha isaanii na aarsee malee uleen uumaata akkas hin gootu rabbiin baasee jira ani gochuma isaan raawwatan kana na aarsee inshaallah bismillah guyyaa ni dhufti qabadhaa ta'an har'a waan hin dubbadde tana fatee maal jettee jira
guyyaa ni dhufti. Akkasii isinitti illee dheeradeetiin jira hordoftoota kiyya dhiifama naa godha hedduu miira keessaan galee gocha isaanii kanaan na aarsee inshaallaan viidiyoo biraatiin walitti dhufnu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.